Ashamaa harka funee akkam jirtu oduu yeroo kanaaf qabannee simbiraan keenya oduu faana kasiffaana turu an qaxalee keessaniiftudha. Oduu hangafuutan jilli pirezidaantii Shimallis Abdiisan durfamu hojiilee misooma godina Arshii aanaalee Leemmuu Bilbiloo fi Deegaluuf Ijoo daawwateera. Oduu bal'inaan jilli pirezidaantii obbo Shimallis Abdiisan durfamu godina Arshiitti misooma qonnaa daawwate. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisan durfamu godina Arshiitti qamadii kilaasteraan misoomee daawwataniiru. Qonnaan bultoonni qamadii misoomsanii kunuunsaa jiraachuu himaniiru. Kilaasteraan misoomsuun isaanis bu'aa akka buuseef himaniiru. Kanaan wal qabate jilli pirezidaantii obbo Shimallis Abdiisan durfamu aanaalee Leemmuu fi Bilbiloo fi Deegaluuf Ijoo hojiilee misoomaa beelladaa daawwateera. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisan durfamu godina Arsii aanaalee Leemmuu fi Bilbiloo fi aanaa Deegaluuf Ijootti hojiilee misoomaa qamadii beelladaa fi bu'aalee beelladaa daawwateera. Godinni Arsii godina Oromiyaa utuban keessaa tokko ta'uu fi dinagdee naannichaa guddisuu keessatti gahee guddaa qabaachuun obbo Shimallis Abdiisaa himaniiru. Godinichi waan hundumaan godinaalee biroo fakkeenya ta'uu kaasaniiru. Yoo jabaannee hojjenne biyyaaf utubaa jabaa ta'uu dandeenya jedhanii himaniiru. Misooma loonii qamadii fi bu'aawwan loon irratti ciminaan hojjetamuu qaba jechuun ibsaniiru. Godinni Arsii teeknooloojiin deeggaramuun investimantiiwwan adda addaa karaa milkaa'inaa qabuun hojjechuun biyyaaf gumaacha guddaa taasisaa jiraachuun bulchaan bulchiinsa godinichaa obbo Ibraahim Kadir himaniiru. Oduu wayitawaa bifa kanaa qabadhe akkasiin dhiyaadhuuf tiiktookii koo laayik, fooloo, koppii liink, riipoost gochuun akkasumas yuutuubii koo immoo sabiskiraayib gochuun nu daawwadhaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Oduu faana kasiffaana ture ani qaxalee keessan niiftudha. Waan na dhaggeeffattaniif ulfaadha. Kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.